Togo Wucaale irratti amma baankonni Itoophiyaa hin cufame. Togo Wucaale irratti hin cufame. Sochiin daldalaa garuu guddatu jira achi. Doolara amma birrii Keeniyaa irraa kan amma afanii warrataniiti kan sochii godhan. Suni baankonni sun Itoophiyaa jala turan. Baankonni sun isinitti himatanii nutti himatan. Cufamee jira nurraa jedhanii. Cufamee jira. Sababa gaafattanii maali? Sababni amma doolarri akka malee seena achi. Doolarri kun hoggattoo seenu immoo birrii Itoophiyaa kan baankota Itoophiyaa keessa jirtu hin xaraga. Hin xaraga. Biitti immoo gara wannooti deemti jecha gara maallaqni Itoophiyaa kun dhabamuutti deema. Gara bituu dadhabuutti deema jechuun humni isaa. Qaamni siyaasaa illee kana hubateeti cufee yaa ta'u cufuuni wama jiru dafee banuuf irra jira. Sochiin daldalaa guddatu jira achi. Wadabii jechuun dandeessa. Togo Wucaale irratti. To'annaa biraa mijeessee baankii tajaajila akkasiisan odoo bananiidha. Odoo bananii uummanni Sumaalee kun amma fedhii guddaan kan gaafatu. Garuu waan amma mootummaan Itoophiyaa cufeef baankota kan maal ta'aa jira uummanni lamaanuu uummanni Sumaaleetiif uummanni Sumaaleelaandi gara alseerummaatitti deemaa jira. Alseerummaatti gara hannaa waan tokko higgawaxxii waan tokko raawwatuutti deemaa jira. Kanaafuu mootummaan lachuu wal ta'ee cimee seera qabeessa godhutu irra jira. Sochiin daldalaa guddatu jira achi. Kanatu jira jechuudha. Gaariidha. Immoo hanguma isin achi deemtan kana miira gammachuu baay'ee wayii argina yeroo isin simatan bakka isaa adda baafnee amma nun beeynu malee dubartoonni ililchanii isin afaan baanii walaloo fi walaloo bareedaa wayiitiin faa taphachaa ililchaa yeroo isin simatan argine kun eessatti maaliif simannaan akkasiisu yoo argitan? Sumaaleelaandii keessatti dhimma daa'imman ministeera daa'immanii fi dubartootatu nu simate. Nu simate affeerri cimaa nu godhani. Achirratti illee haasaa gaariin godhe keessattuu walitti bu'iinsan daa'imman akkamitti akka miidhaman miidhaa daa'imarra gahu miidhaa dubartootarra gahu kana yeroo san ministeerri dubartoota fi daa'immanii na simate jechuudha. Miira ho'aan na simatan jechuudha. Tole haa ta'u bareedaa ulfaadhaa ammaaf imaluma keessan gara bahaa gootan kana wal qabatee mee hawaasni keenya baha Afrikaa kun gadaa jalatti hagam walitti dhufuu danda'u miirri jiru maal fakkaata kan jedhu imalli keessan hoo maal fakkaata kan jedhuuf stuudiyoo OBS'tti isin yaamnee ulfaadhaa baga wal argines hangana erga irraa haasofne bal'ina yeroo biraatti wal argina ammaaf immoo dhaamsa yoo qabaattan asumaan dhaammadha. Dhaamsina ni qabu gaafa Afrikaa kanarratti yeroo maraa tasgabbiin hin jiru. Amaadii fi tasgabbiin hin jiru. Sudaan dabalatee, Itoophiyaa dabalatee, Jibuutii dabalatee, Yemen dabalatee, Sumaaleelaandii dabalatee, Muqaadishoo dabalatee, Keeniyaan illee bakka filiin dabalatee, Eertiraa dabalatee biyyoonni ollaa kuni irra caalaan baay'ee tokko haalli nageenya isaanii nama yaaddessa. Kaayyoon kiyya guddaan biyyoonni biraa akkamitti bulte kan olaalu fulleenani kan daangarra deeme nagaa buusutu nurra jira. Akaakayyoon keenyallee rakkinarra ture. Rakkinuma nageenyatti irra ture. Abbaan keenyallee rakkinuma nageenyatti irra ture. Nulleen urmii keenya kanatti rakkina nageenyatti irra jira jechuudha. Rakkina nageenyatti manna jechuudha. Wanti nagaa gahu hin jiru. Keessattuu biyya Itoophiyaa kana keessatti keessattuu immoo saba Oromoo keessatti amma Itoophiyaan beekama biyyi Itoophiyaa kun keessa yoo dhufte Oromoo agarta. Oromoo magaalli guddoon Oromoo kan Finfinnee taate magaalli guddoon idila addunyaa kan Finfinnee taate biyyi dippiloomaasii magaalli guddoon kan Finfinnee taate ka Afrikaa kan Finfinnee taate agarta. As keessa immoo naannawa kan jiru immoo as keessa immoo kan jiru Oromoo jechaadha. Abbaan biyyaa Oromoo dugdi biyyaa kun Oromoo jechuudha. Dacheen jiituun dacheen faamte dacheen uumamaan faamte turistoonni hedduu kan irra burraayitu harri lagoonni haroonni hedduu bineeyyiin hedduu kan argamu biyya Oromoo kana keessatti. Kun yoo nageenyi jiraata. Kanaafuu uummanni Oromoo kan biyya keessa jirus kan biyya alaa jirus Awurooppaa, Ameerikaa, Eeshiyaarra warri Afrikaa keessa jiraatus jaarsi jaartiin qeerroon qarreen
hawaasni Oromoo marti fuula ofii gara nagaatitti deeffatutu irra jira. Gara araaratitti deeffatutu irra jira. Amma gaddaa Tanzaaniyaa Daar es Salaam irratti hoggantoota araarri fashalaa jedhama. Akkasiin jedhamu seera Oromootitti. Gaaddibni jijjiirame jedhama malee. Gaaddibni jijjiirame jedhama malee araarri fashalaa hin jedhamu. Araara abdii kutatuu muti. Abdii kutatuu muti. Hoggaa lamasitti deddeebi'u. Hoggaa tokkoo fi walakkasitti deddeebi'u. Gizee 5, 6, 7, 8, 9 itti deddeebi'u. Kanaafuu uummanni Oromoo paartiin bulchusaa taatu. Paartii oboo kan dallanee bosona jiru saa taatu. Fuula ofii gara araaraa deeffatutu irra jira. Hawaasa kana laalanii. Hawaasa kanatti buqqa'aa jiru kan hawaasa kanatti dhumaa jiru kan hawaasa Oromoo. Kubbaa miilaa ta'ee kan paartileen siyaasaa kun garana dhiita walakkaa kanatti goolamaa jiru kana laalee waarrate fuula isaanii gara araaraa oluu deebisanii kan jedhu dhaamsa qaba. Tole Abbaa Gadaa Tuulamaa Goobana Hoolaa wajjin imaluma gara gaanfa Afrikaa biyyoota gaanfa Afrikaa kanarraa taasisaniin maal arganii maaltu jira kan jedhu irraa odeeffannee dhangaa keenya har'aatiin istuudiyoo OBS'tti waammannee isaanillee waamicha keenya kabajanii yeroo qaban irraa nuuf qoodanii asitti wajjin argamanii yaada qaban hawaasa bal'aa Oromootiif uummata isaan hordofan maraaf qooduudhaaf asitti argamanii kabajaadhaan dhaamsa bifa kanaan karaa dhangaa OBS'n nu dhaqqabsiisuu isaaniitiif hedduu isaan galateeffannaa yeroo biraallee walitti deddeebinee wal odeeffannaa fayyaa nuu ta'a galatooma. Fayyaaf nagaan saba Oromooti haa ta'u. Fayyaaf nagaan saba Oromooti haa ta'u.